muluu cululuqaa ijoolleen bakka duwwaa seeti. Jechi kun baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Muluu cululuqaa ijoolleen bakka duwwaa seeti. Muluu cululuqaa ijoolleen maal seeti? Sekeendii 3 isiniif kenne mee hojjedhaa sekeendii 3 gidduutti muluu cululuqaa. Hayya harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni YouTube keenyaa baga nagaan dhuftan jennee jirra. Arras akkuma barame viidiyoo adda biraa viidiyoo haaraa qabannee gara keessanitti dhufnee jirra. Viidiyoon nuti irratti hojjennu mammaaksa jedha. Mammaaksota armaan gadii akkaataa gaafatamteen jecha qubee deebisii qabu deebisii jedha. Akkas jechaan maal jedhaa? Mammaaksa fudhanna. Mammaaksa fudhannee qubee tokko yookaan jecha tokko keessaa hir'isnaa jecha sana guunnee mammaaksa sana immoo guutuu taasifnaa jechuudha. Gosa filannoodhaan dhiyaatee jira. Barnoota afaan Oromootii barachuuf fedhaaf hawwii guddaa kan hin qabdan dubbisuu barachuu kanneen barbaadan biyya keessas biyya alaas teessanii jechaadha. Toora lakkoofsa armaan gadii isinitti argamu kanaan eloo jedhaatii nu dubbisaa isiniin jenna. Sabiskiraayib godhaa, maatii keenyatti dabalamaa, laayik godhaa, viidiyoo kana ilaaluu eegalaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii ana barsaa Yaaqoobiiti. Amma gara gaaffii hojjechuutti waliin haa deebinu. Gaaffii tokkoffaa ilaalaa. Gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Cilee ta'uuf gubannee cilee taanes bakka duwwaa jedhe muki. Irraan isiniif deebi'a. Irraan isiniif deebi'a. Cilee ta'uuf gubannee cilee taanes bakka duwwaa jedhe muki. Cilee ta'uuf gubannee cilee taanes bakka duwwaa. Aan kana jedhaa, baan kana jedhaa, caan kana jedhaa, daan kana jedhaa. Sekeendii 3 isiniif kennee jira. Mee hojjedhaa? Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namana baay'ee gaariidha. Deebiinsaa maal ta'uu qaba? Cilee ta'uuf gubannee cilee taanes maal taane ni gubanne. Kanaafiyyuu deebii maal ta'a? Gubannee kan ta'u jechuudha. As keessaa jechi qubee deebii sirriirra jiru caadha jechuudha. Caan deebii sirriirratti argama. Amma gara gaaffii biraatti dabarra. Gaaffii lammaffaa ilaalaa. Iji fardaa luugama jennaan gowwaan farda bakka duwwaa bitee gale. Irra isiniif deebi'a. Iji fardaa luugama jennaan gowwaan farda bakka duwwaa bitee gale. Iji fardaa luugama jennaan gowwaan farda maalii bitee gale? Aan kana jedhaa, baan kana jedhaa, caan kana jedhaa, daan kana jedhaa. Sekeendii 3 isiniif kennee jira. Hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namana. Iji fardaa luugama jennaan gowwaan farda maalii bitee galee? Farda jaamaa bitee gale. Farda jaamaa. As keessatti jechi jaamaa jedhu maalirratti argama? Baa irratti argama jechuudha. Inni baa irratti argamu jaamaa jedha. Kun jaamaan jedhu aan. Caanis jaamaan jedhu. Daanis jaamaan jedhu. Kanaaf deebii sirriin baadha jechuudha. Gaaffii sadaffaa. Ilma argadhaatti bakka duwwaa argadhe jettireettiin. Baay'ee gaariidha. Ilma argadhaatti bakka duwwaa argadhe jettireettiin. Ilma argadhaatti maal argattireettiin? Aan kana jedhaa, baan kana jedhaa, caan kana jedhaa, daan kana jedhaa. Qubee deebii sirrii qabatee jiru isa kamidha? Sekeendii 3 isiniif kenna. Mee hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namana baay'ee gaariidha. Aan maal jedhaa? Dhiirsa. Dhiirsa jedha waan ta'eef qubeen kun dogoggora barraa'ee jira. Baan maal jedhaa? Dhiirasa. Kunis sirrii miti. Dhiirasa. Aanis baanis sirrii miti. Caan maal jedhaa? Dhirsa. Baay'ee gaariidha. Daan maaloo? Dhiirasa jedha. Daanis sirrii miti jechuudha. Kanaaf deebii sirrii maalirratti argama? Caa. Ilma argadhaatti dhiirsa argadhe jettireettiin jedhama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii arfaffaa ilaalaa. Gaaffiin arfaffaa maal jedhaa? Babbanneerra jedhe jaldeessi bakka duwwaan of argee. Babbanneerra jedhe jaldeessi bakka duwwaan of argee. Jaldeessi eessaan of argee? Babbanneerra jedhe. Eessaan of argee? Sekeendii 3 isiniif kennee jira. Mee hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namana baay'ee gaariidha. Babbanneerra jedhe jaldeessi eessaan of argee? Duubaan. Karaa duubaa of argee jechuudha. Duubaan of argee. Duubaan of argee maal jedhee? Babbanneerra jedhe. Kanaaf deebii maal jira? Irratti argama jechuudha. Baay'ee gaarii. Duubaan of argee babbanneerra jedhe. Kun duubaan hin jedhu baan.
Caanoo duubana jedha. Daanoo duuban jedha. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebii sirrii maalirratti argama? A irratti argama jechuudha. Gaaffii shanaffaa ilaalaa. Dhabaaf malee cirriin bakka duwwaa kajeelti. Dhabaaf malee cirriin bakka duwwaa kajeelti. Dhabaaf malee cirriin bakka duwwaa kajeelti. Kuni A'dha, kuni B'dha, kuni C'dha, kuni D'dha. Sekeendii 3 isiniif kennee hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Deebii sirriin maalirratti argama? A maal jedha? Coomman. Sirrii miti. Baanoo cooman. Caan cooman jedha. Sirrii miti. Baay'ee gaariidha. Eshi. Baa maal jedha? Cooma. Baay'ee gaariidha. Daanoo cooma jedha. Baay'ee gaarii. Sirrii miti jechuudha. Deebiin keenya maalirratti argama? Baa irratti argama. Cooma. Dhabaaf malee cirriin cooma kajeeltii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kana fakkaata. Gaaffii torbaffaa ilaalaa. Gaaffii torbaffaa. Gaaffii torbaffaa ilaalaa. Horiin deegaa bakka duwwaa dheeda. Horiin deegaa bakka duwwaa dheeda. Horiin deegaa eessa dheeda? Filannoo irra jira. A'aan kanaa, Ba'aan kanaa, C'aan kanaa, Da'aan kanaa sekeendii 3 gidduutti hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee mana baay'ee gaariidha. Qubeen deebii sirrii qabatee jiru maalirra jira? Maal ta'uu qaba? Daarra jira jechuudha. Horiin deegaa isa dheeda? Qarreerra dheeda. Horiin deegaa qarreerra dheeda. Kanaaf qubeen deebii sirrii qabatee jiru daarratti argama. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. 8ffaa ilaalaa. Osoon kolfuu bakka duwwaa jettee akaayin. Osoon kolfuu bakka duwwaa jettee akaayin. Akaayin maal jette? Osoo kofaltu maal taati? Osoo kofaltu maal taati? A, B, C, D irratti argama. Sekeendii 5 isiniif kennaa. Hojjedhaa. Akkasumallee mana keessan teessanii barnoota afaan Oromoo dubbisuuf, barreessuuf, barachuuf fedha hawwii guutuu kan qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinatti argamuun Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaatiin barachuu dandeessu. Yeroo jedhamu dubbisaa YouTube keenya subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa, share godhaa, hiriyoota keessaniin biraan gahaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelidha. Eshi deebiin kanaa maal haa ta'u? Amma gara deebiitti deebinu. Deebiin isaa maal taaree kun? Osoon kolfuu bakka duwwaa jettee kaayin. Osoon kolfuun gubadha jettee kaayin. Gubadha. Jechi gubadha jedhu iskiyaa isa kameera jira. A maal jedha? Gubbaadha. Sirrii miti. Baanoo gubbaadha. Sirrii miti. Caanoo gubadha. Baay'ee gaariidha. Daan hundaan ta'u deebiin. As keessaa deebiin bakka hundaan jiru deebiin bakka jiru eessa jira? Caarra jira. Baay'ee gaariidha. Deebiin caarratti argama jechaadha. Gaaffii meeqaffaa dhageenyaa? Gaaffii 9ffaa dhageenyeerra. Muluu cululuqaa ijoolleen bakka duwwaaseeti. Jechi kun baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Muluu cululuqaa ijoolleen bakka duwwaaseeti. Muluu cululuqaa ijoolleen maal seeti? Sekeendii 3 isiniif kenne mee hojjedhaa. Sekeendii 3 gidduutti muluu cululuqaa ijoolleen maal seeti? Ayyee hojjettan jedhina mana muluu cululuqaa ijoolleen maal seeti? Buqqee seeti. Buqqee seeti. As keessa jechi buqqee jedhu A maal jedha? Buqqee jedha. Baay'ee gaarii. Sirriidha. Baan buqqee jedha. Sirrii miti. Caan buqqee jedha. Sirrii miti. Daan buqqee jedha. Sirrii miti. Kanaaf qubeen deebii sirrii qabatee jiru A irratti argama. Muluu cululuqaa ijoolleen buqqee seeti. Baay'ee gaariidha. Haati hattuu ilmoo hin bakka duwwaa. Haati hattuu ilmoo hin bakka duwwaa. Haati hattuu ilmoo bakka duwwaa. Ilmoo maal gooti? Ilmoo maal gooti? Haati hattuu ilmoo maal gooti? A'aan kanaa, Ba'aan kanaa, C'aan kanaa kun immoo Da'dha. Dogoggora qubeetti marraa'ee nafee sekeendii 3 isiniif kennee hojjedhaa. Sekeendii 3 gidduutti. Ayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Bareedaadha. Haati hattuu ilmoo hin amantu. Miti ree sirriidha. Hin amantu. Jechi hin amantu jedhu as keessaa maalirra jira? Baa irratti argama. Deebiin Baa irra jira jechuudha. Deebiin keenya Baa irratti argama jechuudha. Gaaffii 11ffaa dhageenyeerra. Gaaffii 11ffaa. Harreen duute waraabessa hin bakka duwwaa. Harreen duute waraabessa bakka duwwaa. Harreen duute waraabessa maal hin gootu? Sekeendii 3 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhina mana. Harreen duute waraabessa bakka duwwaa. Waraabessa hin sodaattu. Waraabessa maal hin gootu? Hin sodaattu. Eenyuun? Harreen duute. Baay'ee gaarii. Jechi hin sodaattu jedhu maalirra jira? Caa daara kan jiru hin sodaattu jedha. Baara kan jirullee
hin sodaattu jira jechuudha. Deebiin keenya baas yookaan daas ta'uu danda'a jechuudha. Deebiin bakka lamatti barraa'ee jira. Gaaffii 12ffaarra jirra. Gaaffii 12ffaa ilaalaa. Jaartiin fira hin qabne mana bakka duwwaatti baqatti. Jaartiin fira hin qabne mana eenyutti baqatti? Jaartiin fira hin qabne mana eenyutti baqatti? Mana bakka duwwaatti baqatti. Kuni Aadhaa, kuni Baadhaa, kuni Caadhaa, kuni Daadhaa. Mee hojjedhaa sekeendii 3 isiniif kennaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii bareedaadha. Deebiin sirrii maal jira? Maal jedhaa? Masaanuu jedha. Baay'ee gaarii. Baanoo massaanuu jedha. Daanoo caanoo massaanuu jedha. Daanillee massaanuu jedha. Deebii sirrii maalirra jira? Jaartiin fira hin qabne mana eenyutti baqatti? Mana masaanuu. Kanaafiyyuu A irratti argama. Masaanuu kan jedhu A irratti barraa'ee jira jechuudha. Deebiin A ta'a. Gaaffii 13ffaarra jirra. Gaaffii 13ffaa ilaalaa. Osoo beeknuu huba wajjin bakka duwwaa jette sareen. Osoo beeknuu huba wajjin bakka duwwaa jette sareen. Osoo beeknuu huba wajjin maal jette sareen? Aadha kuni Baadhaa, kuni Caadhaa, kuni Daadhaa. Sekeendii 3 isiniif kennee jira. Mee hojjedhaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Osoo beeknuu huba wajjin maal goona jette sareen? Nyaanna. Jechi nyaanna maal jira? Caa irratti argama. Osoo beeknuu huba wajjin nyaanna jette sareen. Caa irra jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffileen nuti irra jennu kana fakkaata. Kanneen maatii keenya hin taane sabiskiraayib godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti bakka nagaa tura. Barachuuf fedha kan qabdan nu dubbisaa. Iddoo nagaa jiraadhaa.